Assalamu alaikum obboloota kootii akkam nagaa jirtu hundi islaamatii nageenyi haa gayuu bakka jirtanitti Rabbiin nu haa qajeelchu karaa isaatirratti qajeelumni hunduu isa harka jira nu qajeelchi Rabbii bi'asmaa'ika hadara goonan dubbadhaa wanna taazabirraa wan dubbatuuf ka'e waan akiraarraa miidiyaa nu sobee numa ise karaarraa ilaalti ijji keenya wanna haraamarraa gurri keenyas akkasuma baraa yaa Rabbi nu eegi bi'asmaa'ika hadara nafsiyaa kootirraa hin beeka wallaahi gaafa fuula kee dhufu sodaadhe ilaahi dubbiin jabdu jira dhageette akuuhi karatti wal waama ukwaanii fillaahi qajeelumni hunduu barsi harka jira nu qajeelchi Rabbii bi'asmaa'ika hadara anis nan dubbadhaa wanna yaada kootii fakkeenya godhadhee ustaazota kootii ustaaz Kamaal Heeboo bar fakkeenya kootii Rabbii yaa qubsiisu jannata arshiiti nu laaffisinullee dhugaa dubbaturraa bi'asmaa'ika yaa Rabbi hadara silaa duuti naftuu nama marafuuti silaa akka yaadaa nama gaarii dhiifti Rabbitu dubbatee quraana keessatti kullu nafsin zaa'iqatul mawuuti nu laaffisi amrii gaafa deemnu asirraa bi'asmaa'ika yaa Rabbi hadara silaa duuti naftuu nama marafuuti silaa akka yaadaa nama gaarii dhiifti Rabbitu dubbatee quraana keessatti kullu nafsin zaa'iqatul mawuuti nu laaffisi amrii gaafa deemnu asirraa bi'asmaa'ika yaa